Asham jirtu daawwattoota keenya kan barnoota akka walii galaatti barachaa jirru hubachuudhaaf akkasuma barachuudhaaf asitti argamtan akkuma waadaa keenyaatti kan itti aanus qabannee dhufnee jirra. Namoonni chaanaala keenyaaf haaraa taatan hundi subscribe godhuudhaan nu cinaa akka dhaabbattan isin afeerra. Gama barnoota keenyaatti deebi'uun duratti isinis akka namoota keenya kan afaan Oromootiin hubachuu danda'an barachuu danda'an akka as keessatti Asham ta'e kanatti as fidanii barnoota irraa hubataniif isin hubachiisuu barbaanna. Isinillee akkasuma like godhuudhaan yoo isiniif tole nu cinaa dhaabbadhaa nu wajjin tura. Amma gama barnoota qopheeffannetti isin dabarsina. Okay, har'a kan qabannee characteristics of accounting information kan jiru kana amala accounting qabu kan akkamii amalli isaa kan akkam faadhaa kan jiru laalla. Amala isaa tokkorraa inni dura understandable kan ta'e inni maal amalli isaa akka namaaf hubatu kan ta'uu qaba jechuun isaa expressed with clarity jedhama. Inni maal ta'uu qaba ifa tahaa yeroo namni dhufee information isarraa kan barbaadu waa'ee accounting irratti it is clarity si ta'uu qaba. Ifa baha ifa ta'e namaaf adda baha ta'e sensitive ta'uu qaba. Such as a way that will be understandable to user laal fayyadamaadhaaf maal ta'uu qaba akka hubatamutti ta'uu qaba jechuudha. Akkasitti akka nuuf hubattan isin hubachiifna. Inni itti aanu relevance jedha. Relevance jechuun barbaachisummaa kan qabu ta'uu qaba amala isaarraa. It implies that to be useful fayyadamaa akka namni fayyadamuuf barbaachisummaa guutuu kan qabu ta'uu qaba. Accounting information must assist the user to form. Ilaal amma gargaarsa guutuu kan namaa ta'uu qaba jechuudha. Maal jechuudha? Yeroo amma namni accounting hin beekne illee kan dhufu yoo ta'e akka xiqqoollee taatu akka hubatu hubannoo guddoo barbaachisaa ta'e akka qabaachuu qaba jechuudha. It is ammallee user to form, confirm or revise a view. Irra deddeebiidhaan yoo kan laalamu ta'e maybe jechuudha. Akka useful useriidhaaf ta'utti qophaa'uu qaba jechuudha. Ammallee context of making a decision yeroo namtichi laalee hubatu akka murtiin san deebii qubsaa ta'uuf akka laalutti ta'uu qaba jechuudha. Ammallee accounting keessaa isa lammaffaadha jechuudha. Inni itti aanu consistency jedha. Consistency jechuun itti fufaa yookaan wal deeggaraa haa ta'u jechuudha. Yeroo waraqaa duraa kana dubbisan gama keessaatiin khabiraa ta'uu hin qabu jechuudha. It is treatment of similar ta'uu qaba jechuudha. Wal fakkaata aayitamiin ati barreessitu hundisaa wal madaalaa fi wal deeggaraa kan deemu ta'uu qaba. Jalqaba irratti ibsa bareedaa kanneen gama keessaatiin ibsa hin taane ibsaafuu hin mijoone keessatti galmeessuun hin ta'u jechuudha amala isaatiin. Amalli accounting kan ta'uu qabu tokko consistency yoo kana qabaachuu qaba jechuudha. Okay, inni itti aanumas comparability ta'uu qaba jechuudha. Comparability yeroo inni wal madaalchisaa waan irratti barreeffamne hundi kan wal madaalu. It is ability for user to be able to compare similar company. Yeroo wal bira qabamee ilaalamu jechuudha. Dandeettiin waan itti keessee riippoortii haa ta'u similar company tokko wal fakkaataa ta'uu qaba jechuudha. Innis akkasitti hubatamuu qaba. Inni itti aanus reliability jedha. Reliability yeroo jiru amallee accounting information keessaa tokko amanamaa fi amanamaa ta'u. Kun jala sararamee beekamu qaba. This applies that accounting information that is presented is truthful. Dhugaa ta'e accurate sirrii complete sirrii kan mamii hin qabne san dhugaa ta'uu qaba. Information siif kan namu jechuudha. Akkuma ati maallaqa keesseen kuma 10 yoo kan keessu taates akkasuma kuma 10 jee truthfullyidhaan complete godhee siif kan qaba jechuudha. Ammas capable of being verified. Dandeettii maalii qabaachuu qaba? Dandeettii waan san haaromsaa siif wal jala qaba, siif wal jala herreegaa safaraa siif haa amanamummaa akkasii kan qabu keessaa tokko characteristic isaa keessaa reliability dha. Inni itti aanu objective jennaan. Objective yeroo kaayyoo dhaabbataa kan qabu. Amma akkuma beekamu mana baankii yoo kan fudhannu ta'e kaayyoon isaa namaaf walitti sassaabee maallaqa isaa hirrina tokko malitti kan maamila isaa keessummeessu kan maamila isaa yeroo baafachuu barbaadus baasuuf kan akkasii ta'uu qaba jechuudha. Kaayyoon fakkeenyaaf jechuudha. It is implies that accounting information is prepared and reported. Yeroo waan takka qopheessite ifi yeroo waan takka gabaastu maal ta'uu qaba? Neutral way ta'uu qaba jechuudha. Kamaali ta'uu kan wal dhawu yookaan karaa hin taaneen kan hubatamu ta'uu hin qabu jechuudha. In other words maal jechuu barbaada? It is not biased.
لا أسرتما واني بيايس دي أسكي سينجراتو ملامتو ما هنجامتو وان قبضو ريبورتي في بريبير سيف أرجمي سيف دوف بريبير إن ريبورت تي غزيلوف بيايس لو سنتي نوت بيايس ملامتو ما ينقم قصيدو توقف عمل characteristics of accounting غيسا خنايجو inni tianumo users of accounting information can be divided into two broad groups kabachu bakalamati wadu accounting information fayyadamtootaaf kennurra bakalamati wadu inni dura internal users jam internal users jedhanu it is are those individuals directly involved in the process of either planning or controlling current operation or for formulating long range plans and make major business decision jam بكتنا رتوني جور بعد إنترنال يوزر يرنو خن خيسات أديمسا إتين قرارة بحسو وتاتي وأنا ما وجدت جيران كنا عنده توأتو خنتو في عمل لي خن يرو إير على بلان باسو رتي خن باسو عند مرتي بيزنس ثاني ترتي باسو لاف خن أولو خن باسو إنترنال يوزر زينان فكين رتي إدوسي فكرة مانجرز عند employees fakkeenyaaf manager seenuun fakkeenyaaf mana baankii irratti managerri ni jiraami manageriin kun jechuudha fayyadamtootaaf warricha keessa hojjetu kan akka hojjettoota mana baankii keessaati pilaana yeroo baasu ammas current operation yeroo baasu ammas waan to'atu isaan irratti yeroo baasu barbaaduu fi akkasuma murtii garaagaraa isaan keessatti yeroo baasu barbaadu yeroo maallaqa amma raaguudhaaf waggaa kanaan gana argachuu qabna jedhanii yeroo marii taasisan fa'aa manaajerri yeroo akkasii taasisu fayyadama dilla kan akka fayyadamaniif employeeonni san kan godhamu internal user keessatti jechuudha accounting information akkanaa kan kennu jechuudha maallaqa hangana argachuu qabnaa fa'aa yeroo jiran mana baankii keessatti fi maamila hangana horachuu qabna jedhanii yeroo fayyadama information akkanaa baasan eenyuuf internal qofaaf namoota biraatiif hin himamuusi amma nama biraatiin dhuftee qarshii hangana raagannee hangana argachuudhaaf jedhamee hin dubbatamu maaliif isaan hin galchu faayidaa isin qabuuf kan faayidaa qabuuf kan achi keessa hojjetu qofaaf fayyada jechuudha fayyadamtoota yookaan kan fayyadu warra internaalii qofaaf kan fayyadu waan ta'eef achi keessatti garsiiftanii inni itti aanu external users jedha external users jechuun warri alaa waan fayyadamu jechuudha warri alaa kan fayyadamu parties that are not directly involved in running operation of the business kun kallattiidhaan hin hirmaatu jechuudha warra biizinasa keessaa san keessatti. It is example include any foreign investor warra maallaqa sitti baasu maallaqa baasu jechuudha invest godhuudhaaf akkasuma creditor liqeessaa nama khalii liqeessu jechuudha government regular agency lee mootummaa garaagaraa fa'aa tax authority hangaawota taaksii kan waggaan namarraa fuudhan kan dhufu fa'aa community representative hawaasa bakka bu'aa ta'e kaampaanii keetirratti haa ta'u biizinasa keetirratti bakka bu'aa kee hawaasarraa ta'ee kan sii dhufu saniif waan fayyadamu external kan gootuuf inni competitors jechuun dorgomaa jechuudha. Fakkeenyaaf Oromiyaa baankii fi commercial baankii yeroo kan laallu ta'e isaan qaama alaati qaama garaagaraati external jechuun akkasi amma Oromiyaa keessa yoo kan ta'u ta'e manaajerri yoo kan Oromiyaa qofaaf warra Oromiyaa keessa hojjetu qofaaf kan hojjetu yoo ta'e internal jennaan internal users isaaniif yoo waan fayyadaman hundaaf hunda kan baasuu fi kan himuuf kan ta'u yoo ta'e garuu Oromiyaa keessa ta'e commercial bankiidhaaf yeroo ibsa kennu yookaan waan isaanii waliin hojjetamu kan qabu yoo kan himuuf ta'u ta'e external users jennaan jechuudha. Amma fakkeenyaaf yoo kan biitan ta'e commercial bankiin ATM isaa Oromiyaa baankii hojiidhaan akka hojjetu Oromiyaa baankii viizaa isaa akka commercial baankii keessatti hojjetu taasisa jechuudha. Inni hummaan kan commercial baankii saniitu Oromiyaa baankii hojiidhaan external users godhee waliin hojjetee akka itti fayyadamus godhee jechuudha. Akka kanatti hubatamaa jechuudha kompiitariin external jechuunis akkasuma qaama alaatiif waa hubannoo kan ta'e wasii wajjin hojjechuu haa ta'u liqeessuuf haa ta'u taaksii kennuuf haa ta'u invest sirra godhuu yookaan invest godhuu haa ta'u kan hojjetamu hundi external user jedhama jechuudha. Okay, netti aanu profession of accounting yeroo manni accounting san jechuudha. Fixatan barnoota isaanii eebbifamu haa ta'u kan taa'ullee kan waraqaa itti qabaatu haa ta'u maalirra taa'a. Accounting professional may be work as private or public accountant jechuudha.
yeroo ifame hojii argachuudhaaf deemu takka private ta'a kan dhuunfaa keessa jira takka public ta'a jechuudha. Public accountant keessa dalagaa jechuudha. Takkaan ni halaallu private accountant yeroo kan jennu ta'u kan dhuunfaati jechuudha. Amma fakkeenyaaf mana baankii kan dhuunfaa fa'aa jira, kaampaaniilee garaagaraa diriijitii baanan fa'aa jira, dhuunfaatti kan hojjetan kan akkasii keessa nama hojjetuuf private accountant jalqaba ibsa isaatu. Okay, they are accountants employed by not for profit organized kan gurmaa'ina hedduu qabuun miti jechuudha. Bu'aa inni hojjetu keessatti kan private ta'een jechuudha. A particular business firm kan farmii kamirra abbootii qabeenyaa daldala sanii irratti kan hirmaatu jechuudha. Abbootii qabeenyaa sanii jechuudha. Other than an accounting firm jechuudha. Area of work performed by private accountants include this. Boota yookaan iddoo hojjetu private accountanting bakka akkam fa'aa jechuudha. Basic recording bu'uura galmeessuu fa'aa. Fakkeenyaaf mana kaampaanii diriijitii yookaan warshaa dhuunfaa tokko irratti maallaqa hanga gale fa'aa galmeessuu and reporting gabaasuu fa'aa keessa hojjechuu budgeting baay'atama fakkeenyaaf luuqqaadhaaf fakkeenyaaf warshaa shukkaraa kan ta'uti kan dhuunfaa luuqqaadhaaf haa ta'uu haala shankooriidhaaf budgeting kan godhu cost accounting gatii irratti illee kan herreegu kan ta'u internal auditing information system and tax service isaan illee kan hojjetu private accountant keessatti nama hojjetu maal jennaan private accountant jennaan jechuudha. Nama waan kana hunda keessatti hojjetu. Inni itti aanu immoo accountants public accountant kan hawaasaa jechuun bakka kan mootummaa jechuudha. Public accountant yeroo kan jedhamu jechuudha. It refers to those accountants who provide professional service. Tajaajila waliigalaa kan ta'an kan to the public in general on fees base. Jalqabuma irraa walumaa galatti hawaasaaf tajaajila kan kennu jechuudha. Fakkeenyaaf taaksii mootummaa yeroo namarraa fudhatu, yeroo dukkaanarraa fudhatu haa ta'u, yeroo makiinarraa taaksii ni jira, waan hundarraa yeroo kan fudhatamu ta'u namtichi sun taaksii kan guuru sun eessa keessatti ramadama? Public accountant keessatti ramadama jechuudha. Any accounting types of public kan ta'e waan herreega irratti madaalamee irratti deemu wooma herreega laallatu hunda kan mootummaa keessa kan hojjetu public accountant jennaan jechuudha keessa kan hojjetu. Any other taaksii qofa osoo hin ta'in jechuudha. Waa hedduu keessatti jechuudha. They include certified public accountant and authorized independent accountant jedha jechuudha. Akkasuma inni kun kan of danda'ee accountant kana irratti hoogganee hojjetu jechuudha of danda'ee. Hoogganaa qabaatee inni amma kan kubbaa amma Itoophiyaa akka Itoophiyaatti gareen kubbaa miilaa Itoophiyaa akka mootummaatti jala galee hojjetaa jechuudha. Harka mootummaa jala jechuudha. Yeroo baasii baasaniif yeroo baay'ata baasaniif amma namni baay'ata baasuuf san maal hojjeta jechuudha? Public accountant hojjeta jechuudha. Fakkeenya hedduu jira jechuudha. Inni kun haala kanaan ibsamaa jechuudha. Private yeroo innus kan dhuunfaa kaampaaniilee garaagaraa keessa nama hojjetu warshaa haa ta'u diriijitii baanan sanis haa ta'u achi keessa kan hojjetu hundi dhuunfaan hojjeta waan ta'eef private accountant jennaan. Kunis akkuma amma ibsinetti public accounting akkanatti ibsamaa jechuudha.